Alif jaarsaa jaartii ilmaa wajji qaban narra isaanii walitti ana nin beekan tana nama beeku tana nin beek garuu waan inni yaadu jiruutu gocha badaa gocha dhalaarratti hin yaanne obboleeyya kee hordoftoota kiyya naqaan sinima waan Abrahaam oofu jiruutu gocha dhalaarratti yaaduun taane Abrahaam jaartii isaarratti oofu jira maaliif birra zaameen duniyaanis ijoollee isaanii taa'ee yaamtee abdifa dhufnee mana isaatti qabnee hiinee cafeenee hanqa nageenyi buu abdi gabba ijjee manaa dhiibee manaa baase birraan guyyaa sannaa wajjin manaa baase ila aduu irratti akkam gootee faraan maalirra geessee dubbii sana isaan keessa jee ol deebi'ee naan gaafan. Faraan dhaamsaa si qaba dhaabu duniyaatiif taabditis takkaa jala namne maaliif kayoo taate waan biraatiif hin deddeemu jira malee dubbii isaanii tana lafattuu firraa qabbeessinee waa hundaa'u tasgabbeessinee yaani. Kana waliif fayyinee waan ni goonee jechuudha. Arra faraan gaarii godhee birraachi qabaa jechuudha. Abrahaam maxxanee. Kanaatu tutu jidduun naqe. Gochi inni godhu tana laala. Gochi Abrahaam godhu jiru hordoftoota tolaaf hin deemu. Isinii galee isii fi faaxeen qaxxii kaatanii jira. Waan hin quba qabuuf hin as deemu jiran. Qaxxii isaan kaatan maali kaawwan waan jettaate. Isii tana alatti ari'anii ilmaan isaanii fudhatanii isii waa hundarraa walaba godhu. Sanis yakka kanaan na qabataa yakka kun nan qabatu nama adda beekon. Bika kanatti adda sinaabatu an Abrahaam mana isaatiin niin jaaladha. Wanni as dhaaba jiruuf akka isii tan alatti ari'ee ilmaan irraan fudhanne takka ilmaan irraa fudhatee akka isii tan kophaatti hin dhiifne fiin as dhaabatu jira malee walii galuu isaanii annaa gammachuu ilbee maaliif rabbii jaalata. Jaarsaa jaartee walii galchuu. Bilbiliin isii dhageeffadhu ilmi nama laanna'u atis dhibbatti badiini qabdaa badiini qabda. Bar Ibraahim nuti isiin illee amma iftuun isaanii dhuguma barbaaddi malee arreen fuunee yoo jettee isii dho'isaa oltees wanni jiraannaan suma jalaa baate Ibraahim. Fuudhu isaanii naa jajaa. Waan kana bar nuti amma fakkeenyaan fuudhe diinee naa jajamu birraan naa jajamu bilkisaan naa jaja as fideetiin isaan achi waliin jiraachisa. Nagee hangaluun feeta nagee hangal jenne osoo ilmoo ta'e irraa fudheetiin jaartii alagga xariyaan jenne osoo ilmoodhaan fudhee biraa deeman jenne garuu gaafni wal finnu gaafa ati ilmaan irraa fuutee isii tan ariite gaafa sani haa wal finnu malee nuti mana keetti galuudhaaf sii gamman nama jaarsaa jaartee adda fageessu rabbiillee hin fadhu nuti akkas yaadutti jiru isinitti wal hin fakkaatin hordoftoota nuti akka isiniif naqeeru nagee hangalii mana kee jiraadhu jejjuraa malee isii alatti baaftee takkaa ilmaan kee irraa fudhattee isii tana maraachuu kana hin dandeessu jechuu jirraa malee nuti isa alatti hin dhoorkutti hin jirru. Tana nunquba gabaadhaa hordoftoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessa nu duraan dursinee salaamtaanni keenya oolnee rabburqe. Baralee isin bira haagee onna arraan tana birraan maal qabatee dhufe yoo kanaan jettan taate arraan tana waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe dubbii Abrahaam. Abrahaam kun sa'a akkamii yaada? Booti akkamii yaaddamee naayim mee akkamii yaadda ilmi namaa kayaa dubar mana kiyyarraa dhorkan hin joobar nuti mana keetti galuu siifi jaartii ta'ee hedduu seenuu hin dandeenyu mana keetti galuu ni galta garuu haqa himiidha micoota irratti hamtuu yaadinidha siifaaxeen teessan ilmaan kana fuunaadha waan jiraa waan quba qabnu quba amnaahi asii yaa'u jirra malee bultii ta'e yookiin mana keetitti galuu si dhoorkineetii miti tana takki tana quba waadhu takki tana qabaadhu ati akkatti haasoo jirtutti akka nuti mana keessi dhoorkee akka asitti galuu keessin Arkaa kee hin dandeenyeen nu godhu jirtaati gurbaa. An akka birraa Oromoo TV'tti akkasii miti. Nagaafin isin jidduu deemu malee hamtuuf isin jidduu deemutti jiru adeeroo yoo dhugaa taa'u taate. Hayaa dheexee mana kee jaartii tee fedhinsa ilmaan kee fedhinsa yoo qabaatte mana kee keessa maa gad ta'in maa deemta waa martee deemtee bara iftuu mana jiraa miijeetiin gaafadhe bara Ibraahim dhufee waa maree kutee naan ja'anii naan jettee silleen akka mana kee teessuu feena nuti. Tee laffaa dooraa irratti yaadinidha. Jaartii tee tanagayaan biyya si ergite bar biyya deemta si quba qabdi malee iftuun adan teessee fuuteeti irra bashannanaa si quban qabdu obboleessa kiyya waan asiin isii laffaate si kannite hadiyyaa hunda si kannite itti bashannantaaf sin ergine obboleessoo nuti akkana ilmoo namaarra maa yaaddaadha boo adeeroo faraan dhaamsaa si qaba dhaabu ati waa hundaa quban qabdu ta duniyaatiif taabditis takkaa jala namne maaliif kayoo taate waan biraatiif hin deddeemu jira malee dubbii isaanii tana lafattuu firraa qabbeessinee waa hundaa'u tasgabbeessinee yaani. Haati birraan gaafsan booda hin deebineetu wanni lafa finne maalii ati akka ol baafnu feete gizee walitti araarsinuus arra faraan gaarii godhee birraachi qabaa jechuudha. Abrahaam maxxanee Abrahaam kana waan inni ta'een beektu faraan haqaan siimaa.
Abraahim kana waan inni ta'een beetu warra ganda keeta hullee tamam nuufi inni biyya tana si dura irrechuu kiyya tamam as keessa wal guddinne okay ati bar dhiyoo tanatti dhufte namni xabiyaan dur ati beetu fi xabiyaa sadii fi taasiinii jijjiiramteen beetu ati buleessai faraan xabiyaan Abraahim jijjiiramtee jirti kadur beetaati Abraahim nuti beeka Abraahim laffaa dooraa ni qaba jaalattuu jibbituu Abraahim sana suura dhaabdhee sunumaan jaa jaartii ta'e nagayaan wahii hadiyyaa adda addaa si bintee warra keessanis si ergite bar hadiyyaa san amaanaa san hunda nyaattee fuute maa dhoysitaadha tamam nuti mana keetitti illee irraa boruus sillee dhoorkuun dandeenyu mana keetitti galuudhaaf tamam fedhii illee hin qabnu jaartii ta'e hojii adda si baasuuf haqa himiititii jaartii tanarra lafa dooran oofini haqaa wajjiiraachuudha wanni irra guddisan waasu jiru ilmaan irraa fuunee isii ariinaadha isii ari'uu hin dandeessan nagayaan mana keetti galtaa jaartii ta'e hojii haqa himtee haa fuudheedhaas nagayaa wajjiiraata garuu iftuutu ala jiraataa hin jirtu wanni iftuun ala jiraatu tamam heerummaan feete haa iftuu ala jiraachisi ati mana keessa taa'isi hin jiru hin jiru jechuu ilmaan guurrattee miskiintitti waan ala baaftuuf boo minti tana miskiitii tana siitu gargaaru jira amma dura bar dalagatteeti akkana deebkasii ilmaan hin guddisu jirti takkaa ilmaan kee kana eegaa sii deemte gargaartee jaartitii jettee bar nikatti qabdaa masruufa ergitee fi tanuma waan haqaa dubbachuu jirra malee waan faraddummaatiif ta'e adeeroo tamam akka nama isii quba qabu akka nama isii gargaaru jiru akka nama masruufa ergu jiruu fi akka nama waan takkallee irratti hin fuudhini akka hadiyyaa isin si kantees nagayaan qabee waan ijoo jiru hadiyyaan ati iftuu si kantees guutuu gurguramteerti kamaallaqaatis ittiin fuuteerta kaanis gurgurtee daabaas jaartii teetaanii kanteerta saboon nuti waa hunda qabna adeeroo illaa hangana irra yaaddee ati isiin ala gabbaasaa yaaddaa nuti isii ala gabbaasuu san diddaa qabna malee ati mana keetti deebuudhaaf jaartii teeti hojii hordoftoota wanti takka sinee addaa baatu nuti jaartii isaati hojii mana nagayaan jiraachuu jibbutti hin jiru hadiyyaa isiin itti kannitee deemu warraan dhaqii ilaalii deebi'etteen hunda akka fedhe godhee daaba hunda jaartaani kaa'ee as deebi'ee isii ala gaxariyuun nu aarsu jira malee as deebi'ee isaanii jaarsaa jaartii isaaniitu tokko beekadhu mana isaa keessa jiraachuu hin dinne nuti miiciyyoo miskiintan ilmaan irraa fudhatanii alatti ari'uudha didu jirra isiniif adda haa baatu bikka tana hordoftoota laal isin adda ba'uu qabdi nuti Abraahim mana isaa galuu hin jibbine dhibbarraa dhibbatti waan nagaya barbaannuuf garuu laffaa dooraa irraa dhiisi ilmaan irraa fuunee isii ariinaa dhaabiidha nuti tana malee mana kee dhufuu si dhoorkutti hin jirru amma akkas jettee haasooti akka nama waan mana kee si dhufuu si dhoorku jiru gootee haasoo jirta adeeroo laal halkanii fi guyyaan si dura waliin dhahin an amma mana keetiin jira akka ati viidiyoo ta'e arkettiin ganama arkettiin mana kee jiraachuudha an dhugaa iftuun ogguun dhufu dalaga kutte an si jiraa'u deetiin deemaa dhufe iftuun dalaga kutte an toora za'a sadii mokkana dalagaa irraa illee fiqaada kadhadhee tattamaaniin deebee jee deemaa dhufe jechuun asumattiin si harka jee ana sirraa si ari'uuf miti haquma saniin si baasisuu deema malee waan dhugaan jiru san goote mongooneedhaaf hin deema malee mana kee keessaa si ari'uu miti akkuma mana kee keessatti si hambisuuf hin deema garuu akkaan mana kee keessatti si hambisuus miiciyyoo tana gadiin baaseechuu baattee ilmaaniin harkaa guuree ari'achuu baatteeti haala sanittiin fiigaa dhufeen hogguun dhufuu hin jirtu dhiirti bar hogguu mana sii dhuftee dhaadattu manuma san teesseen namee idii dhuftee waa martee hin baafattu isii dhabnaan isiidhaas akka mana hin jirre qorattee dhufte qubaan qabaa farahaan ati isaa walitti araarsuu keetiif nutillee sirraa gammanna tamam dhuga Abraahim waan ta'e isiniin laaqu jiro jira nuti ati walitti araarsuu nuti ati araarsitus waan nuti araarsinus nu tokko nuti mana keessa nagaan jiraate garuu gaafa inni ilmaan kana ala gabbaase takkaa ilmaan irraa guuree isii tan ala gabbaase gaafsani hatti qaanyootu faraan haqaan siima gaafsani gaafa isii alatti aree waan ati dubbattuun silaala nuti walitti fayyuu isaanii ni feena waan irraa qabnu hin jiru bika sana keessa ilmoo namaa talaffaatee jirtu ilmaan isii harkaan fuudhina jirra malee nuti Abraahim mana isaarraa dhoorkaan jirru nagayaan galu fedha nagayaan yoo dhufee barammaa kun waanmaa taa'uu dhufee nagayaan jiraate ilmaan irraa fuudhuu baadhajee haa jiraatu mana isaati maaliif isaaniin narra walitti aana maaliif jaarsaa jaartii ilmaa wajji qaban narra isaanii walitti aana niin beekan tana namaa beeku tana niin beeka garuu waan inni yaadu jiruututu gocha badaa gocha dhalaa irratti hin yaanne obboleeyya kee hordoftoota kiyya naqaan siniima waan Abraahim oofu jiruututu gocha dhalaa irratti yaaduun taane Abraahim jaartii isaa irratti oofu jira maaliif kanaan jetta yoo taate miiciyyoo tana ilmoo irraa fuudheetiti ala gabbaasee miiciyyoo tana maraachuu deema tana malee nuti
Abraahim mana isaa gelee mana isaa keessiiraatu ni feena nuti. Jaarsaa jaartee adda baasu nama jaarsaa jaartee adda fageessu rabbiillee hin fadhu nuti akkas yaadutti jiru. Isinitti waliin fakkaatin hordoftoota nuti akka isiniif naqeeru. Nagayaan galii mana kee jiraadhu jechuudha malee isii alatti baaftee takkaa ilmaan kee irraa fudhattee isii tana maraachuu kana hin dandeessu jechuudha jirraa malee nuti isa alatti hin dhoorkutti hin jirru. Tana nuu quba qabaadhaa hordoftoota. Hordoftoota waan adda baafachuu qabdan birraan akka dhimma birraatti asaantii bilqiisaan nuti Abraahim as keessa galuu isaa jibbaan qabna. Gabaabduma akka rabbi nur shaayidaa. Garuu waan intala dhalaa irratti yaanne irra yaaduudha didu jira nuti. Maaliif ka'uuttan taate? Waan isaan dhaadatan dhageessan faaxeefisiin obboleeyyan lamaan. Akka biyyummaatti yookiin akka gandummaatti akka obboleeyyummaatti waan namni biraa hojjaa soos ni jira. Tana wanta kan dhageenyu nuti. Nuti obboleeyyan rabbiiti asii wal barree. Tamaam haqaa hojii dhaabbachuu jirra malee faradaa hojii dhaabbachuu hin jiru. Abraahim mana keetiin taa'ee maruu jira. Siin dhabe manaa. Haqaa hojii dhaabbachuu jirra. Nagayaan galuu ni feetaa. Nagayaan gali jennee osoo ilmoo ta'e irraa fudheetiin jaartii alagga xariyaan jenne. Osoo ilmoodhaan fudhee biraa deeman jenne. Garuu gaafni wal finnu. Gaafa ati ilmaan irraa fuutee isii tan ariite. Gaafa sani haa wal finnu malee nuti mana keetti galuudhaaf sii gamman. Nutuu dhufnee silaallee si jajjabeessinee jaartii ta'eetis waliin si jajjabeessine malee hammeenya isin jidduutti yaaduuf miti. Akka feetee dhaadattus waan takka kan duraan finnees beeke. Nuti si dhaadachaa jirru bara. Siitu ol beeyoon akkan isin goonechaa jira. Takkaas caccabsine isin jennee akka ati nuun jettetti takka akkana si goonennee hin jenne jechuudha. An akka mataa kiyyaatti Abraahim akkanaan godha. Maaliin godhan jenne dhiirummaa qabuun gaamicoo tana biraa ni dhaabbannaa fi cinaan waa fuudha waan hin jenne malee. Isinii galee hordoftoota kiyya dhiirummaa qabuun gaa miciyoo tana gargaaruuf dhaabbachuu jirra. Maaliif biraa dhaabbachuu jirra nuti iftuu isinii haa galtu adda baatu. Maanni biraa dhaabbachuu jirruuf ilmoo irraa fudhanneeti isii tan ariinaadha. Waan isaan keessa jiraati. Waan ammaasis numa yaadan niin beekaan jara kana. Hordoftoota waan hin beekuun haasoo jira malee waan hin beekne haasootti hin jiru. Waan hin keessatti arguu waan isaan beekuufis. Tamaam miciyyoon ni dalagatti iftuu taate iftuun akka ilmoo namaa dalagatti. Wanni isaan yaaniif ilmu matarraa fuudhanii Abraahim waan obboleettiitiin deemu jira jecha obboleettiitiin deemu jira Abraahim. Obboleettiin takkittii duraati faaxeen iftuu harkaan dandeessu isinii galee. Abraahimis dubbii isiitiin deemu jira. Miciyoo tana alatti ari'ee ilmaan isaa ibbiratti hambisee isii tana alatti ari'uu asumaan waraqaa hannuuf isan barbaadu jira. Yoo akkas fedhe manuma isii keessa dhiisee maan kanneef malee tanarra yaada laal ilmoo namaa. Ilmoo namaa irratti illaa hangana yaada jira jechuudha. Nuti waan quba qabnu malee isin hordoftoota joo jirtan isin maaltu bultii namaa keessa naqee dhugaa keessanii bultii namaa hedduu seenuun gaarii miti. Garuu gocha inni godhu kanaatu tutu jidduun naqe. Gochi inni godhu tana laalaa. Gochi Abraahim godhu jiru hordoftoota tolaaf hin deemu. Jaartittis niin galaadhaaf miti. Isinii galee isii fi faaxeen qaxxii kaatanii jira. Waan hin quba qabuuf hin asitti deemu jiran. Qaxxii isaan kaatan maali kan waan jettaate. Isii tana alatti ari'anii ilmaan isaanii fudhatanii isii wahuma hundarraa walaba godhu. Saniif yaan sanii cinaan dhaabu jira malee nuti Abraahim akka manni deebi'u. Manatti deebi'u jibbaan jirru Abraahim nagee qabaatee jaartii isaa jaalatee ilmaan isaa jaalatee manatti deebi'a ahlan wasahala haa deebi'u. Nutuu san barbaadu jirra. Isinii adda baatu jechuu kiyyaaf hin jee. Nutuu wanni barbaadu jiru jaarsaa jaartii dura adda baasuun haraami rabbi birattis. Jaarsaa jaartii faradii walitti araarsi jira malee faradii adda fageessi hin jirtu. Nuti garuu ilmoo namaa tana waan hamtuu irratti yaadinaa. Ilmoo irraa fuunee alatti ariinaa tana ni dhaabdanidha malee wanni isaan irraa harkan tokko kan jirtu nuti. Nuti haqaa bikkatan dhaabu jira Abraahim. Tamam galuu ni feetaa manni keeti. Nurra si mirgatti qabaa jaartii teetii mana keetii mirgii keeti. Tamam garuu bikka ati isii tanarra yaadu jirtu isii ari'eetiin ilmaan kiyya keessatti hafaa takkaa ilmaaniin irraa gurradhaa san didaa jirra san cinaa dhaabbachaa jirra malee nuti adda siyaa baatu laal wal sitti hin fakkaatiin halkanii fi guyyaan halkaniis halkanii guyyaanis guyyaadha. Tamam siif addaa baatuun siimu jira. Akka ati ilmaan irraa fuutee alatti hin ariine takkaa ilmaan irraa fuutee hin baafanne isii tana mana kana duwwaa kana keessatti dhiiftee tanaaf as dhaabbachuu jirra malee ati nagayaan galuudhaaf bikka kana dhaabbachuu hin jiru. Ati nagayaan gallaan ahlan wasaalaa jaartee ta'uu nagayaan jiraattee san nuti ni gammanna itti gammanna malee aaran qabnu nuti inumaa walitti isin araarsu feenaawu atis laffaa dooraa dhiiftee siifaa xeemte san laffaa dooraa ooftan tan ilmoo harkaa fuunee dhiiftanii nagayaan dhufnaan nuti akka mana keetii deebitanii feena. Mana keetii deebitaa osoo ilmaan kee waan takkaamtu irra yaanne osoo jaartii teetii irra yaanne jaartii teetii hojii jiraachuu ni feena nuti.
hordoftoota adda isin haa baatu wal nu dura isinitti hin fakkaatin ammallee birraan haruma sadii dura deemu jira Abraahim mana galchuu ni fedha ilmoo irraa fudhatee jaartii alatti ari'uusan hin barbaanne birraan hordoftoota isin haa galtu Abraahim akka mana isaa deebuuniin fedha jaarsaa jaartii waliin hin fedha garuu ilmoo irraa fudheetiin isii ari'aa takkaa ilmoo irraa fudheetiin baafadhaa saniin didu jiraan hordoftoota adda isin haa baatu bikkituun jechuu kiyyaaf hin jee an nama rabbiis firaasaatu nama waan hundaa ofirraa beeku nama waan yakka kanaan na qabataa yakka kun nan qabatu nama adda beekon bikka kanatti adda isin haa baatu an Abraahim mana isaatiin niin jaaladha wanni as dhaaba jiruuf akka isiitan alatti ari'ee ilmaan irraan fudhanne takka ilmaan irraa fudhatee akka isiitan kophaatti hin dhiifneef fiin as dhaabbatu jira malee walii galuu isaanii annaa gammachuu ilbee maaliif rabbii jaalata jaarsaa jaartee walii galchuu isaan garuu tanaan deeman ilmoo harkaa fudhachuudhaan tan adda isin haa baatu tanumaan adda isin baasu deemu hordoftoota kiyya takkanaati hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaalanna hordoftoota kiyya nagennu jiraadha